درسن كناجر وانه مفروض دخان ارجتي بقى نمن هرار قبون فردتا عشت ياك بيتو أنا تكاد الله إمبي كويتون دفردين نمالوز كوداف تتافت إمبي كويون كال إنه وانجلا kala amma na raha kan tay yo karade wunda makina na biran taru sinjan taro rabbin kun wani makka na buru begum makina kun na biran taru baka የመንግስት ሰራተኛ ነው የሚመስላቸው አልፉኝም ታውቂያለሽ በቃ ኦናክ ዮን ኤጋ በቃ እንጀራ በቃ ደናናችሁ ፋና እንጀራን ገጭደን ቃኝ በቃ ካነ ሁንደ ሄሶ ሶጅሮ በቃ ናፊ ግድ ማንጭን ቀሚና እንጀራን ኡማኒ kiyyakun Tapsan ummata irraa fagaadhu ka. Ani yoo isaan dabbaro akkuma boojii harree qicanii tana ashitti tiyya boojii harree kanan beektaa miti xiqqoma jala buusee haga isaa arraabatanii jedhee ani deema bira. Yoo ani deemu isaan boojii kana arraabanii adaa kottee hundaan haadhu jiran. Boojiin maali? Boojiin beektu ta harree arraabattu san daalatti san. Gara baalee kan harreen baay'een hin jirtu. Wallahi dhugaa dubbat ashitti har boojjiin beektu boojii harree arraabattu. Wallahi nu harreen qabnu wallaa irraa qilqeeffanneef fe'anna dur harreen mana keennan galta bu'aan isin arraabdu waan isin arraabne hin beeku. Horii nu arraaba. Horii illee hin qicamtiin beektu horii qicamti. Eeyyen horii illee arraaba. Amooleedha amoolee soogidda. Amoolee mitidha. Biyyee fakkaatu biyyeedha. Boojii jedhamti daalatti takka waan daalatti takka bitan horiidha. Amoolee Hin bitamti amoolee horiin arraabatu qaba. Shuukkee afaan biraatti maal jedhamti isa akka harree qicanii horii illee nyaata waan Harreeyyoon kabajaa argattee harreeyyoon kabajaa argattee haga amoolee arraabachuu bira geettere margayyuu daalatti boojii fakkaatu fayyadanii nama arrabsan bara waan isiinuu aslan daakuudha duqeetii argite akka duqeetiiti daalatti takka daarama facaasan kana kinoo ka ibidda jalaa boo akkas jirti garuu hin mi'ooyti anuu qammase bitanii kennanii Anuu qammase. bitanii kennaniif wallahi harri maa jedhanii gabaa bayanii waa bitanii wallahi kabajamte harreen samoona kabajamte moo durumarraa akkas adaate dhugama gara baaleen jirtu jette sa'ani bargara asallaa arsii kana siyaasare dhiifama I'm sorry wallahi dhugamaaf jedha jamsi hoo jirta ashitti nama Awurooppaa dhalatte wallahi ani Awurooppaa dhalatinsaa fi miti wallahi hin beeku ani waa'ee loowwanii sirriitti beekaa yommuu ani siin jette san hin beeku eshi habiibti gara dubbii keetiitti fufime akkasi Sifi Fatiyaan mee hoota galaa islamiin bichaadha kaawwan hin galchu I'm sorry. Assalamu alaikum. Dhimma biraan haseena nula amma dhimma furdinna kennaa haasa'u jirra dhiifama. Ani furdatu akkamitti furdadha? Boojii beektaa boojii harree nyaata. Ilaahi illallah. Rabbi nu baas. Beektaa boojii. Imbe kon ashitten gafata bakki akkana jana kana tuttunaimi ha. Allahu akbar. Ashittiin geemii taphataa jirti jeemsii kiyya osoo itti dhiistee wayya. An tiktookii guutumatti dhiisee jira iyyuu uummata kana waliyyoo tadaarraqan bultiin adiiga. Me ada pada me nafi hasonne anke dasja ummata cingi kan waan ummata cingi kan hase. Mahbuu baay'ee habiibti. Naa waa uummata cinqee osoo hin taane beektee bakka giddimaan cinqabinaa fi kenna. Maaliif hataa jettaa jira wallahi lazim giddimaan fidanii waa keessa na harkisuu fedhan. Mindinno na dhiisaa jedheen bakka. Ishaara shaantaa irraa harkatu sana irra gadi ba'ee ganga. Wallahi akkanan godhina isin maal taatan isin Oromoodhaan miti ijoollee. Kamannaa fi akkana goota. Jira yasin oba'ee jira. Dubbadhu ittiimi karoora inni maqaa arsii balleesseen. Naafi wanni ati balleessite hin jira. Sitti maana caqasaa asiin durallee keessa yeroo baay'ee si bilbilee si gorsuudhaaf narraa kaasuu diddina beeyta ajanda bakana. Maashaallah galatoon. Bilbila inni yaadatta himuudhaan bilookina gootina fakkaata iyyuu.
yeroo baay'ee si WhatsApp ilalle. Wanni balleessite jira obboleettii tiyya. Wanni yoo balleessite wanni jiru akka aadaa keenyatti yoo jaarsaaf jaartii wal loltu intalli mana warratti galti. Mana warratti yoo galte warri gurbaasanii in ergata warra sanitti. Warra sanitti ergatee jaarsummaadhaan haala jaarsummaadhaan fixatanii walitti deebi'an. Ati kana mara dhiiftee miidiyaa kanarra gadi Sandii fixadhee jireenya an jiraatu jiru. Afachu qoyi dhaabbadhu qoyi miti gaafii sin jedhanii naman gaafatanii laa. Wanni asirra jiru hundi miidiyaadha. Miidiyaa jiruun miidiyaatiif jiruun lafaa soba. Sagaleen keenya deebi'u jira. Yoo bira waraabbachuu jiraattellee booda waraabbattaa yookiin qannasiitiin waraabadhu. I'm sorry dhaggeeffadhu seeraa sii deebisaa kabajaadhaan. Jireenyaan lafa asirra jiraachuu jiru fu lafa jiraachuu jiru adda baastee ni beektaa? Waan keessa jiru ni beektaa? Waan Kadiir keessa jiru ni beektaa? Hin beektu. Saa walalaa. Situ ni kaa nuu hidhemu nutu ni kaa ol hidhate. Haadha kiyyan beektaa? Abbaa kiyyan beektaa? Gosa tiyya ni beektaa? Hin beektu. Yoo gosa kiyya wallaalte naafi waa'ee kaasaa jiru maaliidhaaf asii taatee osoo argaa qabdu maaliif miidiyaarra fiddee naa fixaa jettee gurbaa jala wanni deemtuuf maaliif jedha? La arsoomas ka ardoomas lafa kaayi wanti miidiyaadha allaqan maatii kabajaa qaba maatii ulfaataa qaba waan maatii as keessa jiran hin beeku yoo an haasoo abbaan kiyya na bira jiraachuu danda'a amma kan yookiin obboleessi kiyya obboleettiin kiyya na bira jiraachuu danda'a ni beektaa hin beektu shigalee ati amma osoo naafii rakkattee na siin jedhanii na dhaqqabuu dandeettaa hin dandeettu shigalaami. Garuu manaaf akkasii waan takka yoo ajandaa barbaadan ajandaa sani raasaa Kadiir gabbee hakootan kaleessa leeman asii keessatti qoosutti turre dhageeffadhu Arsenaal dhageeffadhu kaleessas mana asli keessatti qoosatti qabne anaaf inni arra lamzaa ar'aa miti osoo waan kanan dubbatin geemara osoo taphannu waliin qoosuu jirra namni hundi fonnaa sammuree walii gadi oofutti ture saa walalaa guyyaa takka hammeen nuu dubbatu argitanii beeytanii hin beeytan. Wajji jirraaf hojii jiruu beektanii hin beektan. Isin akkanumaan caafii qabattanii dubartiin mana banatti dhiirri mana banatti ayida biraachuun isin qaanfattanii isin. Nyaafi na dhageessaan sagalee kisi dhagama naafi. Malee wanti maatii hin qabdu asirra dhuftee maal taate la yetakabbara beeksisa baallenyi Suleymaaniin gaafa bareechee na beeku baaga jala. Dhageeffadhu naafi ani eenyu olitti nama si beeku dhageeffadhu. Eenyu olitti nama si beeku. Nas na beeyti dhageeffadhu ati dogongoratti qabdu sitti nima dhageeffadhu nama na beeku nama maalummaa kee beeku anaafatti nama ol beeku sitti nima dogongoratti qabdu miilarraa kaasee haga mataatti sitti nima dhageeffadhu ati obboleettii tiyya dogongora qabdu sitti fudhattaa sii ta'uu fudhattu yoo sii ta'uu baatte ni dhiifta dhageeffadhu sitti nima tokkoffaa na dhageeffadhu bultii kana maa qajeelchu rabbi gartee hiree abbaa gaarii dhalachuu mannaa hiree gaarii argachuu wayyaa jechuudha boyitu dhageeffadhu maatii kabajamaa irraa dhalachuu kee si beeka maalummaa maatii kee sirriitti nama qajeelchee eenyu olitti hin beeku sitti nima dhageeffadhu garuu dhageeffadhu sitti nima ilaalchi tokko ati qoosaafuu dalagi oma feeteefuu dalagi maatii kee xiqqeessa jirta sitti manaafi dhugaa jirtu sitti ma dhageeffadhu maatii kee xiqqeessutti jirta maalitti maatii kee xiqqeessu na dhageeffadhu ati haadha abbaa kabajamaa qabda haadha kabajamtuu qabda dhageeffadhu intala abbaa kabajamaati intala haadha kabajamtuu sitti ma adeemsi amma ati miidiyaa irratti ittiin deemaa jirtu kun adeemsa dogongoraa keessatti na dhageeffadhu atiif Kadiir waliin mufatteerta waliin mufattee jirta akka aadaa Arsiisitti illee akka nuti beeknutti illee intalli shamaraa takka abbaa warraati yoo walitti mufatte dhimma san ka ilaaluuf warra gaafa durii jara gartee gaafa jarri walitti karaa haraa isii wal karaa haraaraati walitti dabala'uuf deemtan jidduu keessan jirutu sanbiraa osoo hin gahin osoo warra jara sanbiraa osoo hin gahin gaafa abbaa warraatii fi haati warraa walitti mufatte maatii keetii fi maatii isaattu walitti yookaa isin